Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Obboleewwan kiyya dhiifamanaaf godhaa malee har'a hiccitii shamarran keenya tokko dubbachuun barbaada natti hin mufatinaati. Innis shamarran keenya warra kontoraata jiranuu fi warra yeroo hunda jiru isaanii dalagaan biizii of godhanii hojjetatan kana. Obboleessa kiyya obboleettii kiyya shamarran kaayyoo qabdu ka yeroo hunda mana ijaazaa deemuu suusii hin qabneef ala kana baara deddeemtee daawwachuu suusii hin qabne mataa ishee qofa fayyadde osoo hin taane anaanis na fayyaddeetti. Ani gaafa rakkadhu eessaawwa argadha seeta wallaahi shamarran kaayyoo qabdu bira atumti viidiyoo kana daawwataa jirtu kun isaan bira fayyadamaadha. Kan yatiima gargaaru isaan, kan dadhabaa bakka kufee kaasu isaan, kan masjiida ijaarsisu isaan, kan yatiima nyaachisu isaan, kan beelawaa nyaachisu, kan dheebotaa obaasu isaan. Garuu namoota tokko biratti maqaa gowwummaa jedhu namoota tokkoon gowwaa jedhanii waamamu. Isaan kaayyoo qaban kun maaliif? Sababa suusii mana ijaazaa hin qabneef, sababa ala kana deddeemanii yeroo ofii waan hin taane irratti gubuu hin barbaanneef, sababa duudhaa fi amantaa isaanii daangaa isaa eeggatanuuf, sababa yeroo isaanii waan barbaachisu irratti guban qofaaf shamarran keenya isin gowwaa miti. Warroota nama maqaa isin dhaye kun gowwaa osoo hin taane isin qaruuxee nama jireenya beeku dubartiin barbaadamtu isin yoomiyyuu warqiidha. Dhugaan isinitti hima. Caaltuu shamarranii, caaltuu dubartii jechuun isin yoomiyyuu eessattuu isin nuuf qaaliidha. Ofitti boona, ofiin boona. Kaayyoo keessan jabeessaatii qabadha. Yeroo keessan waan hin taane irratti hin gubina. Dhiirti fuudha baqattee qarreen eeruma diddee maal taatanii yaa Oromoo ijoolleen gudii fidde. Dhimma keenyan dubbatiin numaaf dhiisi waan keenya. Maal ati nagaan qabduu nun gaafattuu nageenya? Sichan isin gaafadhaa hin daganne nageenya. Nageenyi yoo jiraate galma kaayyoo iyyuu geenya. Dhiirri gumaa hin nyaatumaan baafattanu booree osoma janajjanuu foon maddii isaarraa qoore. Sobeesin fuudha jedhee miseenjaraan barreessa. Tole gaafa siin jettu sababa fufunaanee wama arge tarreessa. Osoo fuudha sodaatuu maddiin hafe lafeetti kana qofat mul'ata akka gurra illeetti. Janajjanaan hin dhafu erga baargama ce'ee foon qaama isaarraa dhumee surreen itti barrannaan gurdii shamaraan se'e. Itti siqeen ilaale mucaan tasa qallatee lakkisaa gurdii miti surreedhuma dhiiraatu akkasitti ballate. Silaa arransi fuudhaana dhageessaa yaasumee onnee keessan adeemta naannofte akka gumee. Erga biyyarraa baate waggaa meeqa turteetta? Ati garuu durbamoo biyyatti eerumteetta? Natti himi kadafii waggaa 7 geesseetta? Eerumtuma baate moo ijoolleen moo deesseetta? Ilaamee yaasuutu meenan sodaatii yaatiru. An ergansi jaalladhe ilmoon keetis kootuma wantan jibbuuf hin jiru. Amma ni kaansi godhaanan ergadha maatiitti. Raatimni kee oomeeqa kan argattu baatiitti. Waggaa 7 erga geesse maal hojjette biyyatti? Kana boodan kuufatta akkaawuntii kiyyatti. Jedheetuu gaggaafata sobee arraba qaree akkasiin galaafata maammadoon qarshii bare. Takkammoo akkas jedha ishee ilkaanshii kaarruu isii konkona sirrii. Ishee kana argannaan ani hin barbaadu birri. Ishee nyaarresii kuullee ishee mudhiinsii lookoo. Isheenan tokko waamnaan daddaftee jeftu ookoo. Ishee hundumtuu hawwu ishee bareeddu teesse otuman argee fuudhee ilmoo tokko naaf deesse. Isheen tiktokii irratti waliin waraabu liibii. Ishee hunduu jaallatee ilaalu akka tiivii. Kana malee hin fuudhu durba sagaraa duffii. Jedhee abjoota maammadoon mataa qulfii. Jedhee osoo abjootuu carraansaa jalaa gu'ee boodarra dhaqee fuudha warra jaarsirraa du'ee. Ergan ijaansi argee sin godhe waa marayyuu yaada keetti natti jira anoon rafne tasayyuu. Eenyuunuu sin madaalu hundanaaf caalta ati lubbuu kun siif wareega itti kaffalee gatii. Sin sobuu sin jaalladha siifan bana karra koo. Onneen koo si dheebotti sin jaalladha damma koo. Sin jaalladha siin jedhee bor sin gatu karaatti. Onnee koo keessa jirta sin liqimsa garaatti.
eegaanatti himi kan wal argaan keenya yoomi tole jedhi magaallee mi'ooftu akka loomii simboo qabeettii namaa kuullee ilkaan migira qaamaan sirraa fagaadhus yaadaan si biran jira. Obboleettiin keenya kun akkas jette abdii jaalalleen ani jaalladhu yeroo naaf kennee na wajjin hin dubbatu yeroo garii niitorkiin kiyya hin dalagu jedha yeroo garii immoo shaana kootu dhume jedha jette waa tokkittiin sii cobsaa dhaggeeffadhu. Inso baata sandigni na dhagahi shaannisaa yeroo inni akkas jedhu maaf siin galle aallisaa yookaan akkas jedha daataan kiyyan hojjetu tasa yeroo naaf kennee na wajjin hin dubbatu gorsan har'asi gorsu sitti fakkaatus hama maalati eenyu gadi maaf kadhattal manamaa yoo ati bilbiltuufis hin dalagu dhiignisaa gurbaan kun siin barbaadu na dhagahi hiiknisaa onnee bakka siin qabne maaf humnaan itti dhufta kadhattee yoo jaallatte bordaandii irratti kufta. Shamarran dhiirotii isin hin jaallanne duuka fiiddanii onnee keessan dhukkubsitanii booda deebitanii abaluu onnee nama deessee dhiirri akkasii jaalala na qabsiisee ba'ee dhiirri hundi isanatti fakkaata jettanii dhiirotii warra arrabsitantu jirtu nama isin jaallatuuf bakka kenna namoota isinirraa fayyadamuurraa fagaadha. Sin jaalladha woon jedha sin jaalladha woo jetta waanan qabuuf hin qabne maal gochuuf na gaafatta. Naaf ta'uu dinnaan malee herregee karaa dhibbaa manaa fi konkolaataa otuun qabaadheen jibbaa ani investerii miti yookiin immoo daldalaa gatii kiraa manaayyuu dafqa coobseen kaffale. Kanaafuu jaalallee koo bareedduu magaallee koo liqii ollaarraa funaanee akka namne booreetti otuu buraayyuu jirtuu nan beellamiin booleetti akkititti na yaadduuf akkin jiru gargari narraan eeggatiin maaloo gosa piizaa bargarii meenuurran sakatta'iin chiikenaatiif lazzaanyaa ani jaanoo argeen beeku na dhoofsifta maggaanyaa. Infunaaniin giiftii koo akaakuu aafa abbaalaa yoo dhugaa na jaallatte shayiin itittuu caalaa. Anu bro, Aisyah. Ame kono beri. Samne hesan kuma fi dibala. Kuma fi dibala ba. Halo, mari dibala. Mana gubate. Mana mana tu gubate minta enak kan? Pelas nak ke belakang, mana tu gubate? Alhamdulillah.